kanaan walitti qabne laaluun barbaachisaa ta'a. Tan jedhu kaasufi akka Dr. Tamasgeen jedhani sagaltamii baay'oo yaani sagaltamii meeqa jette saddeettamii lama kaastee ani dubbatti dubbachuun jaalladha. Kanaaf ani akkanatti dhadhee dhufe. Always ani fuulduratti dubbachuun jaalladha malee kan amma ganama kan kursii nyaannee itti deemuu hin dandeenye. Dhume irraa barachuu duwwaadha kan dandeenye. Yeroo qabnu amma fuulduratti deemuu duwwaadha. Seenaan kun tan dhiyaateef kan fuulduraa akka laalluuf malee isarratti yeroo keenya akka fidnuufi fuula keenya dura akka laalluuf. So isin dargaggoonni beektonni har'a walitti qabamtan karaa nu dhufne san hin deemuudhaaf hin yaadina. Haasilii nu keessa dabarre sanis deemuudhaaf hin yaadina. Baay'ee yaadanis hin argattan. Isaan hin yaadina. Amma bakkee irra keenya kanarra fuudha gara fuulduraatti deema. Tan durii akkamitti darbe jettanii na gaafachuurra gara fuulduraa malee yaaddoon aan jettan irra caalaan natti bareeda. Gara fuulduraa wanna yaaduu fi wanna yaaduu fi dhaabni keenya mootummaan keenya wanna yaaduu gubbaarratti yoo haasofne yoo dubbanne biyya naannoo ummata badhaate guddate fuulduratti deemu guddaa uumuun dura jiraata. Kan ammoo akka jedhame kophaa ta'uun hedduun ta'e uummatoota wajjin humna. Achi keessatti immoo gahee keenya taphanna. Gaheen keenya immoo gahee guddaadha. Gahee guddaa kana immoo hundi keenya gahee guddaa akka qabnutti hubannee deemuu waan qabnu natti fakkaata. እኔ በአማርኛ አልመለስበትም ምክንያቱም አብይ በአማርኛ ያለውን ነው እኔ በኦሮምኛ ዘርዘር ያደረኩት እንጂ ምንም ነገር አልጨመርኩም። አመሰግናለሁ። Keessumoota keenya baay'ee galateeffannaa haamileedhaan akka nuuf simatan.